السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قويني. ما شاء الله. بريدو مجرتو أسادين مالتني إن ببلزنا سنين جدا. أستاذ ما بس كم جرت فيا كذاني. جرا جرا ये देखा मैं तो के समकाम पे ना ये माल जितना मैं याद है माल का अब्दन يعني كيا ما نبينا بيا كنا كيسا أما تكون نبينا دبيدو بتمارو دعاجيرا. Hojjetaa ture safii keenya waan kanaa quba qabna waan hojjetamaa turedha. Sini gala sila wanni kun dura ergamuu turedha beektu lookshiin nama sini boodarra ergitan kuni dogongorri keenya hidha asumarra teenya dhaggeeffataa jirra. Walumaanuu gamuma keenya jira dogongorri. Maaliif nama duraa dursee waan kana fuuchuu deemutti maqaan lookshiiniin bakki sun itti ergamuu qabala. Wanni sini galuu qabu. Amma raaniyaanii fi bishaan jedhanu dhuguma kiiloomeetira 200. Isin raaniyaadha bishaadha jedhamee kaa'ame biyyoonni dawwee irratti achirratti dubbattus roosaan sun maal jettanu dhagaa jirra. Bishaadha jette bishaaniif raaniyaan gidduun fagoodha ni beenna. Warra fagoodha. Maaliif dhugumatti namtichi achirraa sun mushaara biraati. As jettanii asii kaatanii sachootuun dirqama waa sin barbaachisa waan ta'eedhaaf. Balleeffamuu hin qabu. Deemamaa dhaqee baduu hin qabu. Kanaafuu dirqama nurra jiruudha. Inni kun akka fedhe ta'uufuu siniin jechuudha. Kanaafuu waa'ee namtichaattis hin dubbatina. Muzammilis rakkina tokko sarras hin jiru. Rakkinni kan michiyyoo duraanii bishaan jira jedhaa turteedha. Rakkinni achitti. Achi bakki rakkoon jirtu. मैं कोई मैं रशाद एयरगेशन का फस जत्ते ताते माल लगना इधर आज ओके सी bidaana kan jedhu qabu eenyu muzammilim yaa boleessa keessa. Isa jechuu qaba dirqama qaba. Inni namtichi maallaqa kana barka milyoon dogongora jenne. Amma namtichi maallaqa argannaan dhaabatu kwamaanuma keessa namni hundinuu silas beekamaadha kun beeka. Akkana. Maallaqa dirqama maallaqa ida'uun dirqama sanaan geessi maallaqni da'amu hin jiru jechuu dhiisaasa kana hin danda'amu wanni kun utuma naaf isiniiti. As jennee kan lafa kiiloomeetira 200 jechuun maali fagoodha beeka. La amma walumaa galatti hammam akka fedhellee ta'u miyyoo itti gaafatamu muzammil dhiisa biras kiyya kaale walaaroo. Eedanaa ergite mo'atar anaa ergite. Kaniin jaraa erge obboleessa miila dhageeffadhu dhageeffadha moogaa ergee mi bakkuma moogaa fidee gabbee fidee siin jaade gambee Moogaa agartee taate naa ergite takkatti maedaa tabbaa lama wal bira gijama tokko naa ergite. Isaa inni itti ergame iskiriinshuut godhee asirratti isinii baasuu hin danda'a. Amma waa dhiifama naa godhaatoo jechuudha. Maal kan hunda haasa'uun barbaachise maakii micayyoodha kennuu hin dandeessanii maal taatanii ammas micayyoo waan keessa jirtu hin beeknu nuyi garuu ganaa kan kaleessa darbe arra wal karaa jirra. Sana odoon ta'e micayyoon tun amma sa'aatii kana keessatti akkamitti ishee argannee nama biraaf kan geenya kan jedhu tokko irratti yoo yaaddan akka yaada biiftuutti kanatu fudhatamaadha. Sinii galee kan kalee darbe roosas amma gaafin gaafannu hin jiru. Gaafin amma gaafachuu qabnu kan amma lokeeshinii hangee sirrii eessa akka sirrii nu erguu hin dandeessaa? Wallahi magosh ragashina mana keessa dhaabbiin haaree kan erguu danda'an san mana keessa yoo fidee gabbaa hin hanyee. Namni hin danda'u jechuudha malee walirraa asuu fagoo ergee saalan ta'anii nama biraatti gadaadha. Nama beeku gaafadhu yoo inni fi ergi dura gaba akka rasuutti dhiyaatu hin turayyee. Amma dhageeffata akkanaa waan osmee koy waan namni natti bilbilee maakitti nu deema atti jechuun jiran mallaqa ni dabalaa fi mica'oo kallatti maanqaaqa amma jama'aan sun biishaadha bakki amma isiin dura baatellee yoo biishaa keessatti baatee mica'oon dingata dalagaa deemte ummanni arabaa biishaa waan xiqqoodha arguu danda'a warri dura jalaa isiin baate sunu kanaaf mica'oo maallaqa nutu itti dabala fuudhaa kallatti maan biyya nagayaa makkaan geessaa bakka ijoolleen oromoo muqiimni jiru maali qiyaamana kana gahe roozaa bira maali mica'oo boquu keessa jirtu dhiisa kallatti maan fuudhee makkaan haa geessu yookiin riyaadin haa geessu 5,000 guurree birrii birallee ni dabala. Hingure kuma ni
Hengure ni liqeeffanne malee maallaqa kuma shanii liqeeffanne malee Oromoo kuma kudha tokko jira narraa jammaraa kunoo maallaqa ni guurra. Kallattiidhaan achii fuudhee sawwaayini amma Makkaa fi Riyaadinaa geessu. Yaa fi lubbuu namaatiin hin taphatin sawwaayini nama qala warabbal kaabanatu beekami. Bishaa keessa immoo oofunu mamnu. Arabni bishaa suni jama'aas anis kanuman jedhe birrii ammas kanuma jennanillee. Ila bishaa jechuun anamma ofii jiraadhee beeka. Raaniyaa fi bishaa micaawwan jettu kiloomeetira 200 bishaa raaniyaa deemu. Kanaaf yoo amma bishaa keessa kabaatu taate Arabni adiiqaa walitti dhufa micaawoo tana warri siin dura jalaa baate ammuma tana argaa jechuudha. Kana maraa rakkoo micaawoo tana baasuuf achii fuudhaa Makkaan keessa. agartanii miree kawalitti jammara mallaqa makafalla. Koi media laal maaki kawalitti kadhatan agartanii jirtan warra achi keessa jiraateen beekaa bisha firaanii naga walirraa fagaattu. Ijoolleen achi keessa dalagan achi keessa turaniin beekan. Siigalee kiloomeetirri kun walirraa fagaadha. Arabni biyya kana sawwaayini kamuyyuu yoo kiloomeetira 10 bakka ati jettuun san bira achi dabare yoo mallaqa biraa hin dabalatin abadan achiin sin ga'u yookiin immoo bakka lookshiin dhaabesanitti gasi darbee si bira yoo bakkaan se ga'e immoo mallaqa sirra dabalata jechuudha. Siigalee kanaafuu amma furmaan ni barbaadu dhageeffata. Koi Rozi Muzammil yoo jala jiraate Muzammil nu deebisa. Muzammil namicha nu haa hordofu. Namicha hordofee namichaan walii galee waan inni barbaadu immoo gaafatanii karaa biraatitti haalli mijeessanii akka mucattiin kun baatu gochuudha. Waan inni barbaadu. Kanaafuu Roozaan to'ati balleessitee akkana garuma sirraa barbaannu. Inni beektaa yaadni keenya micoos laa Roozaa bira geessineetiti achirraan jechuun fala biraa yoo jiraate fala godhuudhaaf isin galee amma miciyyoon tunu gizee achi keessa jirti taaksii keessa isin galee manuma keessa olii gana maallaqa uummata irraa guuruuf amma dhageeffadha amma sarraafaadha amma sarraafa irratti maallaqa kana yoo guurree jenneehu sarraafa irratti dabaraami maallaqni isin galee miciyyoon achi boqottee waan guuramuu qabu sammuu osoo guurreedha yaadni keenya malee michiyyoo bikka bireeddu geessumaaf deemna isin galee. Ayyaan tana nu dubbisi yaa maayikii Oro. Ayyaan. Kuma dadhabne wallaahi. Oromoo ajantuma waan maarwaan nama gad dhuftan. Rooyisaa mee dhiisaa rooyisaa keessaa baafnu dhiisaadha. Mee banadhu mee ayyaan banadhu mee ati abboloti dhiyya. Biishaadha jirta mooraaniyaa. Kana koomii nuuf ulfaatu maakii buusu bakka Roozaa nama biraan nu barbaada. Raayyaan. Echi amma ayyaan farshaa jira jettee yu bara ayyaan farshaa jira jettee yu bara maama maal taate farshaa jirti. Daka jirti yu bara isimoo hundi Bisha gariibsa. amma dhageeffadha. Rakkoo qabdan. Amma qartiin koi maaki koi afumata kenna ayyaan muhiti godhatu mee. Come. Farshaa fi bishaa jiddoo gaddaan fagaattu Oromoon kamuun beekaati. Muhiti godhume ayyaan. Koi Muzammil. Usman. Atamma namicha qunnamteeti ni jirtaa namicha. Kamu jattiin bira jirtu. Namtichi gisee san wallollee gartee biloog na godhe ammicatti bakka fuudhee deebisaa yeroo barbaadu. Gartee dhaqii fuudhinaa jettee riskii na fudhachiiftee namicha sakaraana gandaa kamu maal jedhe namtichi viidiyoo san namtichi gara inni fuudhee moojiinatti ergee. Mootummaa Salmaan iyyuu ajjeesa yoo dhufe Jaambiyaa kana. Ammas Salmaan yoo inni dhufe siif jecha kala jedhee Jaambiyaa baafate. Namtichi wallaahi laziim an rabbiin yoo laaffise malee anuu baay'ee sodaachaa jira. Namtichi bilook na godhe an namticha irraa fuudhetti deebisaa. Ma'asalaama eega mallaqa naa dabaluu diddaa'ii keessa qaata nama ergadhu jedhee haga kaleessa irraa haga har'aatitti taa'ee se'ee jira. Bikka amma inni jirurraa makkaa qarshii meeqa barbaachisa? Makkaa qarshii miti amma waa'ee qarshii keessaa bayaa kana rabbii isin uume sodaarraa. Maaliin geessaree qarshii geessaa? Ikkoo qarshii miti shama maal goona reeti maftiitti nuun deemtu Muzammil maa akka daa'imaa taata maftiitti nuun deemati namicha karaa ta'e samansiisee. Na fixachiisaa kaayyee yoo an fixadhe dubbiin kiyya siniifa. Namtichi bilook na godhe guutumattu an namicha bakka irraa fuudhetti barrii san akkanatti dadha'ee itti ol kennaa salaama jedhee.
itti bilbila isaa bilookidha. Obboleessa isa beeka obboleessa isaatitti bilbila obboleessi isaa namicha bilbilee gaafate maal taatee gartee Muzammil akkana jedha jennaan micatti kaleessa andaqee nama gartee irraa fuudhe haga saa ammaatitti taa'ee biishaa geessita jedhee lookshiin natti ergatuu dide micatti osoo wajjina qabanii viidiyoo waraabanii tiktookii gubbarratti arge fuudhee bakka irraa fuudhe deebisaa jedheen namtichi akkana jedhee natti hime duuba maal godha bilbila namichaa beekanii isinii kenna. Bulooksi godhu maaltu fidiyoo inni hoo maallaqa isaati maallaqa hannameefi. Intalli asiin agartee fidi akka fiddetti naan jennaan anillee fiduu qabda jedheen 5,000 saniin bakka agartee bakka nusiin jenne lookshiin asii ergine wallolle. Fala biraan qabu kaan sagalee yoo barbaaddan isin erga mallaqa dabalachuu barbaada jennaan lakkinaan jette. Sanumaan fiduu qabda dirqama 5,000 sitti kennine. Fidi jedheen kaanillee saniin dhaqi ayyee maal godhu. Namichi aaree akkas afaan natti daddarbate anillee agartee kalaas wanni godhu. Okay, yeroo inni maallaqa dabalu isin jedhu isa Rooza ati maaliif meeqa barbaadde meeqa barbaadde jettee maan gaafate yaa Rooza. Naan jenne sanumaan fichisiisu qalaa baase. Miira keessaa bahi Muzammil Rooza. Yeroo inni namtichi maallaqa naa idaa je'ee sani meeqa barbaadee jettee maan gaafate yaa obboleetti afaanuma nagaate yoo afaan tola yaaboo waa hunda hin Gaambee wanti adda fagoo mi akkamii gaafataa jechuun ijaabiin dhiise malee waa biraatiif himiti. Aboo rabbi Bakka moogaa dhufee yoo dhibiiti gabboo Kaafiin haa deebise adda fagoo dhiise. Adda fagoo meeqa barbaadde jettee adda fagoo sin baanu meeqa barbaadde jettee maan gaafate yaa lubbuuti yamma mee rabbuma suume sodaa dhugaa bitana naa deebise. Meeqa barbaadaa meeqa naa idaa jettee maan gaafate. Meeqa barbaadde jaa maakii diimeetiin dura kaanaan jee eegasboota himaani. Maakii diimeetiin eegasboota hima malee akkamitti meeqa barbaaddaa jaan eegasboota biiftuu faan gaafatanii maani min. Biiftuu faan gaafatanii maani min eegasboota kana barbaadaa maani. Dhaggeeffadha amma akka ijoolleetiin iyyinaatiti dhaggeeffadha amma Roozaan balleessitee jirta badii kan kee fudhadhu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo amma Muzammil qaalicha irratti dawwaliititi jechuudha. Bikka ammumaa amma nama biraa bikka biraa goonaa fi karaa makka haa deemtu kalaas takkii karaa bikka biraa haa deemtu qarshii ida'uu barbaachisaa jechuudha. Amma qarshii 5,000 fudhate 5,000 saniin hin geessu akkamiin hin geessu moo ni geessa manni gaafattee. Waa'ee geessutii fi waa'ee agartee namichumaan agarree iyyuu isiniin jedha bilook na godhe obboleessi illee agartee akkana jedhaa miidhattee achitti deebisanaan jedhee naan jedhe. Walaarraabsanii isin bilook akkamii wal godhuu dandeessan? Walaarraabsinee mallaqa kiyyaani wayisi kadhataa jira dhaqeen lubbuu tiyya gurguree nama harkaa fuudhee naan jedhe yarra. Okay, egaa gurgurte 5,000 sitti kennine geessi gaafa jedhuun afaan waliin banne. Gizee kana ani ka'aa rakmaarree naan jedhe arabiin haadhatee akkas godhi maal naan jennaan hin arrabsanillee. Sirriin goone amma nama miicuu. Maayikii asirratti yaada kennatu godha. Mee obsaa mee mandinoo sa Muzayyin ati sirriin goone miiciyyoo sawwaaqa harka jirtu. Boomaan teessa kun mee obsaa mee ni kun beeku jiraachuu kan kee dhaggeeffadhu Muzayyin keenyattis dhaggeeffadhu maaltu jira beekta amma qaalicha obboleessas ta'u firas ta'u barbaaditi qaalicha akkas dubbisu godhi. Miiciyyoon dur harka mucaa harka jirti osoo qaalichi nutti iyyeewu ishii haya jennee dubbisu qabna suutee inni jarjaruu hin qabne jechuudha nama lubbuun nama harka jirtu irratti osuma nu arrabsee jiraatee suuta dubbachuu qabna malee hanqa bulookii wajjin. No anan mallee hin arrabsine ani arrabsine amma bilbiliif Muzayyin keenya bilbila bilook jira ina kun yoo barbaaddan ay keessa taa'e usmee sii kennaatti bilbili namichi. Usmee bilbiliif ateeyyee. Bilbila isaa sii kennaatti bilbili usmee. Dubbii baballeessitan hanguma. Silkii na erge Muzammil. Olayyee keessan si yeroo. Muzammil taargaan makiina isaa ni beektaa miti ati. Taargaa isaa maaliif beekaan isa beeku? Maa waliin dalayna hin jenne obboleessa kiyya. Taargaan makiinaa viidiyoo waraabamee gaffuramee jira. Aboo Oromoon akka fayyaa hin qabne wallaahi. Akkamiin nama 13 irratti taargaa makiinaa irra qabda? Facebook irra ni jira. Bar bakka akkanami lookeeshinii waa hedduu balleessitan bira amma lookeeshinii bikka biraatii erga jee hayyee okay ettaniiti achi irraa deebitanii bakka dhiifaman oobsii dogongorreetiin ilaallaa ettanii as deebitaniituma
waasirreessudha. Lookeeshinni badeeme kabraa namni Oromoo hedduutu jira bara bikka jijjiirudha dhumatti malee maayikii dhiifama muzammiltu nutti taphataa jira haadhoo teenya bulook na godhe jechuun laal mushaawarri fedhe akka wajjin dalagatan abadan bulook nama hin godhu maayikii bakka tana gadi qaba ilaala. Nama bulook harkatti ilmoo nama qabatee. Hin ta'u lubbuu biyyoota kana namni itti gaafatamu isuma. Muzayyin itti dawwalimee muzammiin itti dawwalimee. Waan siingalintu jira seera mushaawaraa irratti. Ati riyaa keessa jiraattee karjiin jira jetteetiniin osoo karjiin jirtu riyaa jira jetteetiniin nama finnaan mushaawarri bilookii miti nama sana achi buusee birrii ofii fudhatee tar. Ittifaaqa walu sharxaa akiru salaama. Micaoon biishaa jira jettee yeroo lookeeshin ergi jedhanii raaniyaa irraa kiiloomeetira 200 irraa ergiti. Kan akkamitti bilookiin goone namichi? Ofii kennaa balleessine akkasii miti. Laala miidiyaa yookaan na dhagaa jiraattu taate silaa tasgabbaa'ee maallaqa naa idaa je'e hayyee tolee marabbaasiif idaana akhlaaqa toluu qaba ture muzayyin aboo rabbi sodaadhaa laala okkee siif daballaate habiibii kiyya waliin dalaganna naafati achuma nu geessaa geessuu maallaqa siif laalla hadaraa roozaa mooqaan ergi jedhee itti haasa'u qaba. Bara amma rakkoonis rakkoo muzayyanii miti bara amma ta lookeeshina sirrii hin ergine bira laal sinigalee qaallicha osoo lookeeshina sirrii qabaate buusee kutee dilli kun hundi jiru bara. Lookeeshina gizeeti tuqu sa'a lama irraa fagoo hin deemu sa'a lama karaan irraa fagoo maallaqa naa idaa jee karakkare. Maaqii lookeeshiniin sirriidha nama hunoo itti argi ilaaliyyeen amma warra roozaa bira warra xiqqishoo isiin wal dubbataa jirti. Maagii keenya mooqaan kiyya sirriidha. Qarshiin kumni shan kayyamanii fuudhee riyaa nama keessaa akka bibbiishaa nama fuudhee raniyaa nama fiduu dadhabu. Sa'aatii lamarraa fagoo miti bakki siingalintu jira maaki. Micaoon mana rabaa hojjetti lafa tana nu ture ee keessatti tiisse jarana dubartiidha dhiisa. Raaniyaa jechuun kiiloomeetira 200 obboleettiti. Mallaqa ammoo yaman irraa 5,000 nama fida jechuun nama kaameraan mana jiru lubbuu fi halaakee namni akkamitti birrii 5,000 xalabaa nama baasa. Xalabarra jabaataa baroonni sun. Wanni ati beekuu qabdu mallaqni kanaaf dabalan. Ofii kennaa kadhannee halkan guutuu taa'aa bullee hirriba wal kunnee itti ergineemi amma furmaanni wanni godhamuu qabu. Arabni fedheewu jaarsummaa ni dhagaa nama lama taanee itti dawwalla dhiifama nu godhi akkanatti micoon dubartiidha dogongoraan lookeeshina sitti ergite makkaan nu geessi jennaan. Maallaqa walitti guurree daballee fi yoo guddate riyaaluma 2,000 makkaan nagayaan amma biishaa keessatti baasunu tokkoffaa qalata. Nama biishaa keessaa xalabaa baasanii biishama keessatti qalata. Ummanni kun jamaa sadii wal arguu danda'u. Muzammil. Miidiyaa duba kun adoo himu jirtan kanan bishaan jiru isaan bishaan jirtatanii nama hormitan isin. Way. Baraate osoo biishaa amma nama hormutti jirtan. Osoo biishaa jirtan. Roza fagoo jirti miti ati roza gadi buusee mucaa ijoolleen galtu. Osoo biishaa keessa jiraatte ijoolleen rakkattee maakiin faa nama dhabnaan nama biishaa keessaa fidan malee seera nama xalabaa baasutti nama bakka sanii baasan bakka san ittiin buusan arabni jamaa'aadha halkan takka walitti dhufee micoota arga. Mataan isin hojjetu biyya biraa keessan achi fuudhanii. Muzammil deebisaame dawwalimee qaalichatti hubanne dawwalimee. Roozaa haadhoo teenya geessirraa gunne jirra galatoomii sitti illee arii qabna dhiifama wajjin galatoom miyyoo bakka biraa haa geessanii galatooma. Ifamachi. Ayyem. Nato masile rabbi. Itu asa bong. Ni seni mere duran nun sese. Kani beida naga anjira dara bisiniya isiniari. Ayye. Oke, ekkongo be. Nalif jennan afal lama dibbatte raani afi biishara. Heddu matan kuba jirame. Amma yeroo ijoolleen deemite furmaanni jiru. Maakillee neda taa'aa bulte numarti aga sa'aa meeqaa yoo xiqqaate sa'a 10 ol gasti irra teene numarti irri fixe wallaahi. Furmaanni jiru arabdicha kadhannee nama lama taanee usmee walinnaa itti dawwalanaa dubbisa araba amansiisu yoo taate eega muzammilii wallole. Maallaqa walit guurree mucattii biishaa keessatti osoo namnuu jiraate buusuun mamnu. Ummanni kunin arga bulan osoo walirra deeman walit fidan jama'aan jechuudha. Kanaaf achii fuunee yookaan makkaan yookaan riyaadiin riyaaluma 2,000 walit guurree mica'oo karaa nagayaatiin geessinaa jechuudha. Qaxxitaa. Kana furmaata godhaati ijoollee eega. Arabtichi bilbila kaafnaan furmaanni jiru mallaqa walit guurree yookaan makkaan yookaan riyaadiin yookaan karjiin ijoolleen Oromoo miliyeenaa jira. Sawwaaqa hedduu qabna.
nama akkasii ol galchaa malee micoo dubartii talafan beeyne akkamitti irratti amantanii micoo raaniyaa jirtu biishaa jira jettee dogongora kana ga'u hojjattee jechuudha. Kun ammas rakkoon qabu. Maallaqa bichaa walii guurree yookaan makka yookaan riyaaduu geessinaa kanarratti walii gala. Guyyaa daqii. اللهم أوصي بلدتي يا ما يتربى لوكيشن بيكا جروبيه هو كبا سرتي سنغالي بيكا مغالا كي زرات سرتي بيه هو كبدن ابو مزين التبير بالمي اسمي ربي سدادو تدي أمي أستغفرنا قريب هندي سانيتو ركورا كبان هندي سانيتو ولا مزيني ولا روزانا لكو بجرا كبان በጣም ዱቢ ሁንደ Maaki yoo nuti taasaa jiraatte sagaleen kan jiru shi. محمد شربي والقا جامي محمد Sagaleen kan jiru maaki. محمد شربي والسيال جنجرا غد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم عندك يا سلام؟ يا أبو محل لقوا جرسة إذا بيت أونلاين ينجر كرا ويدي ما تروي وفتون أكم تاتي أما مال الرجل أكم غونا ما دركم نينو قبل مالي وننو راي قبل مالي أما برمجمان نجلا بدي ورمجان مشاورة بلوك نقول ميو بكم فرتن جيبسا جيجان مزمل تجا اسمي مزين يا ما اسمي بالله إلى بيجانا كيساتي Koy ni dubbadha. Daqiiqaa takka waan jedhe namichi mallaqa narraa silkii narraa kaasetti ni jira beektaa? Isin maaliif mashaakila godhaa ooltanii mucattii ani haraamii harkaa dhaqee baasetti ammallee kalaama meeqa dubbattan ummata kijibaadha isin anaa fi muzammiltu wal faamaa naan jedhan eettiin achiin. ati itti bilbiltee jennaan moo qaalichi haqa qaba gaayis qaalichi haqa qaba warabbal qaalichi sawwaaqni jechuu saame ijoollee keenya waan biyya kanaa ilaala tokko rakkoo nuti qabnu sawwaaqa tokko yeroo ergine haasawan barbaannu yaama furmaata qofa waan biyya Maaki furmaata qofa irratti haasawa madraka haasawaati miti barkun Dhaga'i maaki namichi isin ummata kijibaadhaa hin kijibdanii isin haraamidha moo haraamitti na kennitanii haraamii harkaa mucattii tana baasee kalaama meeqa kanatti haasoytanii naan jedhe anaa fi muzammiltu wal faama naan jedhetiniin sirkii narra dhaamte sii galee namichi akka qiyaamaa itti buute kanatti lola beektaa furmaanni jiru amma garteetin yoo kan amala arabaani beektu waan ta'eef soba jeena soba maa ittiin araba isin warra nu jala hin bulle dhugaa yoon argine soba ishuu dandeessan garuu qaalichi sawwaaqni jechuun mana raanqa isiin baatee mana yamanii qaalichi tokko bar miciyyoo bar fuudhee ture bar ukkaamsee fuudhee achi hunda dhaabbatee eegu ture saama eega guutuu isin galee. Maayiki osoriyaala kuma kudhan kennaaniif illee naman qoca mushawarri akka eda akkasitti miyyoo eegee diin harkaa fuudhan. soba maa ittiin harkitanii eda waan asirratti uumame miciyyoon bar kararraa. Ishee muzammil galchi maaki amma muzammil galchi. Achirraa isa waan. Maaki muzammil galchi. Walgalchiyaa.
أما مزينو بر مكة زران مزين خراج جرتو رتي مشيو في دوني دندي صبر سواقني بكاية جرتو نبي خامي ولين دلي دوان تيف maakiina amma waa'ee micattee fiduu maarre tiimiti amma micattima namtichummaanuu agartee obboleessuma kanarraanuu nu wajjin haasayaadha amma wanni ani ka barbaadu amma isin micatti muzammiliin bira yookiin bakka biraatimi an namtichummaanuu micattima tanaayyuu agartee wal naqun namsiisaa namtichummaanuu deebi'ee na dubbisaadha wanni بصوا ani بك أنا القلب في دب ساعتي مزين عربني لا معلش بالله عليك مال جيتي أتي بكجر تونو بيغامي ولين دلي دني مسواق أخي تبرسي بيغامي بكجر تسنو بيغامي ina maan naan jedheeta gizee أخي كلا أنا مسلوكم ما بدك أتكلم ورينا وجه جولين سايبودا يسي شو مشكلة قبل جينا تنو مشكلة قوليتي أتي ناجيا وف قوليتي بكخنكي أكسي برا في دقولي ما يمشيو خلاص sila bar abboo ani silaa keessaa bayaa bar walitti isin fidee nama tokko isan masuula jedheeni waan kana keessaa bahuu fedhaa bar maaki an bar wanni ani ay keessaa argadhu hin jiru guyyaa lama wanni ani riba malee taa'uuf oromummaa rakkatteefi malee yoo maamme akka goonu amma namicha si ati duraan hanga fedhellee yoo ta'e hanga fedhellee yoo hammaate nama tokko bilchinaan itti deeman fedhu walitti dogoggora fedhu wal lolaa akka tahamuu qabuu fi waan godhuu qabnu bilbilaanis wal yaa bilbillu gatii naaf lubbuu nama keenya bitachuu dandeenyaan bitachuu tana kan amma dhaabbatu lama faamilii isaa ergaa beette takfaa oli wanni jiruuf hin jiru bilbila yookaan walirra nu hidha waan godhamu malu haa goonu asirra dhufnee afaan wal butuu jechan taane walitti kennuun hin barbaachisu jechuudha amma lubbuu namaati wallaahi amma viidiyoo si waraabdan yeroon arganuu hin rifadhe sawwaaqa arabaa tokko ergitee taargaa isaa waraabde jechuun biyya kanatti waa biraati yeroo sanuu bilbilaa fi nama lama taatanii bilchinaan namtichi ammallee ila waan tokko beekaa oromoo boru yoo wanni wayii galee akka nan gaafanne namtichi viidiyoo ani mootummaa biyya kanaasiif jecha qala jedhee namtichi jaambiyaa baafatuu fi taargaa isaa kasawwarame akkana fuudhee natti ergee ati na ajjeesisuu barbaadde moo kaleessa gizee achi fidee taargaa amma tan hundaa'u nu bira irra jira irrinni viidiyoo sanis kaasuudha taar mushkila takka eshuu naan jedhe namtichi maan naan jedhe na dhaggeeffadhu amma baabaa kiyya nama kana nutu olii gadi waan sawwaaqaa xabiyaa sawwaaqa ni beennaa jechuudha amma wal lolte malee amma yeroo xiqqoo qabbanaa'e nama namaan qaban waan akkasii bilbilaan keessa تارك صور أبمي في ما كنا قري فيديو تارك صور أبمي في فيسبوك رلا تيك توك رلا wanni sun akka dirqama inni bakka sanitti mucoo deebisu godha waan ta'eef ila amma taargaan isaa achitti mul'achuun akka achitti deebisu godha taa akka Muzambil waan maallaqa yoo ta'e ila taargaa irra qabdee namicha irratti dhiibbaa guddaa qaba dhugaa dubbachuu namicha masamaa yookaan inuma buuna amma wanni beektan isin ijoolleen lameen kun utmeen ni beektaa Muzambil ni beektaa jechuun waan nama fiduu fi nama baasu furmaata akkamitti hin finne garuu hayi isin bar suudii keessa jirtan nuti har'a waa'ee dhimma kaayiroo keessaa osoo bilbila kanaa keenya seenee nuti furmaata finneer furmaata fi maal taatan sa furmaata finneer furmaanni ka'idaa sana gartee namticha akkasi baasee an viidiyoo micatti irraa gizee isiin wajjaasoytu irraa waraabee isin arguu hin danda'a hattuu san harkaa baasee ka akka barbaade godha jedhu san harkaa namtichi kun mallaqa waan gatii taaskii agartee dabalata barbaada gaafaan jedhuun laa mallaqni hin jiru hattuudha sanumaan fidi gaafa naan jedhan an agartee asii galata dhabee namicharraa galata dhabee jidduu kana bakkadhee namicha arrabse. Muzambil maallaqa taanan namicha obboleessan qabii warra fira isaatiin qabii maallaqa taanan nu gaafadha. Siigalee an haasawaa namni dila haasawaa kanaas hin beeku afaan wal butuu namaas hin beeku. Tokko hin beektu waan ta'eef bilbilaan naa dhahi waan barbaachisu si bira jira. Garuu ilmoo namaa takka keenya nama isaa harka soo jiru dhannee waa biraa haasa'uu fi afaan wal butuu fi furmaata maa dhabdanii osoo hin taane namichi viidiyoon isaa taargaan isaa mul'annaan dirqama booda taargaan kiyya mul'ate asirra na argan waan jiruuf mucaa deebisee nama sana harka finnaan mucaa dhabne. Gaafa namni waa ta'e boorra namichuma sanii karraa dha'eetuma karruma dha'ee ittiin kennaa naan jedhe bakkuma fuudhe san. Muzambil deewaana ni qaba. haasawaa jirtan bara qaalicha barbaadi sagalee kiyyatu sitti biratti lola taa'ama maal? qaalicha barbaadi Muzambil ummanni bakka gaawaatti dhugus tiraanii qaba moo hin qabu?
Hin beeku an istiraahaa jara an akkanumatti Qoradduuti dalagaa obboleessan qoraddu achiin qoraddu nama guguddaa isaaniitiin qaba maallaqa waan barbaachisu nu gaafadha. obboleessa Isin waliin dhufee naqatanii jiran obboleessi isaa amma an bilbilee Ayyee naaf gaafatee bilbilaan dubbisaa kot. kunoo usmetti kennee bilbilee usmee wajjaasa'e. Ammallee yoo barbaachuu ani yoo barbaadde bilbila isaa keessan si erga kunoo amma sirraa qabbu'e garuu yoo barbaaduu baay'ee Naa ergi. tole si erga. Rakkoon biraa tokko hin jiruuti. Nama ni kadhatanii afaan inni beekuun kadhatanii waa biraati taakiimuma barbaadan yoo sibiila barbaadan sibiila kan naaf nam fiidi bilbil. Sanii achitti gastirra taa'ee akka saree namaa walitti dutuun beeku. Ayyi amma si erga. Oromoo. Maaki anta tana tana bidya bakka targaa kana ija targana isaa kan mul'anne irraachi qaba maaliif jiru oolan. Qaalichi TikTok Oromoo Facebook Oromoo his deddeemee targaa isa ilaaluu ture. Targaan beekon targa irratti kaameeraan qabamee ijoolleen as jala teessu waraabdee jangaachii irratti yaramma Okay, qaalichi TikTok Oromoo keessa deddeemu ture. Dalagaa isaan dalagu drive godhaa jiraami. Yemin targaa ነው waan taane wanti goy waan jen Mucayyoo yaabaatu gisee sana booda haasa'uun isin bareeda. Ammatti garuu wanni nuti haasofnu hin jiru. Isin galee haasa'uun nurraa bareedu illee hin jiru. ammallee lubbuu miyyoo tanaa namni itti gaafatamu muzammil Zim jedhamee immoo zim jechuun dandeessanii nama tokko waqqasina mucayyoon hoggaa sin harka geecha waan abbaa barbaadan waqqasa. Ammasitti garuu zim jedhuu dandeessan. hundi keessanuu aarsaa jirtanaan hundi keessanuu anuma aarsaa jirtanii warabbal kaaba maaliif jennaan astaghfirullah alazim hay amma isa kutanii muzammil amma isa kute guys Bedi waliin kutanga mbene gamee keetan badduuti waliin haasawaa jenneeni. waamee ka balleessan waamee ka badee baramma qaali tokkoffaa qaalichi lookoshinii sirrii miti jee miti hayyee jettaniituma tasgabbootanii bikka biraa erguudhaaf kun immoo bilbiltanii irratti marii waliin goone waan tokko godhuun osoo nurra jiraatu wallaluu Akhlaaqa tolee kakatee sila akhlaaqa tolee bifa tolee hayyee siif daballaa nuu geesse. Bakkuma mooqaan imiyyoo irratti dabartee amma erga hayyee achuma geessime bakkuma mooqaan kun si geessuma ja'an. Chumatti buusisma osoo jeeni wayya maallaqa hangamta qabete hangan. Ani isaanii mana biiftitti wal waqasaniin dhufean. Kasheer naraa irratti godhan jee jechuudha. Ammas muzammilumaan nuun jee beekadu sa'aatii torba booda jimmaa boodaa jedha kan nu erga jedha achirratti addayaan nu maayiti. amma qoyaa muzammilumaan barana ajaa'ibu jira bara I don't know baraanii jechuun isaa fi sawwaaqni nama waliin dalagu isa qarshuma kuufuu shangalchineemi yooma intino birrii fuudha qarshii fudhatee yoo waan fedhellee ta'e biloo kol godhuu manaamun maaltu fide aslan waan Maki dhagartaa ankalee galgala maal jedhe sii barreesse argite muyyattii tana oofanii hawaalaa buusisisuu deemanii siin jedhe bar
Ummanni Saudi Arabiyaa tana keessa jiru ummata maafiyaadha. Ummata lubbuu waliitiif yaadna siigalee. Siigalaa miti. Gatii kana ta'eefi walilleen baasinaa gadilleen deebisinaa lubbuun mucattii waa taanaan Muzammiliin irratti qaba. Akkana. Dhumati. Kana kanina jees. Lubbuun mucattii tanaa waa taanaan Muzammiliin irratti qaba. Akkana. Kana kunoo anatu jedhe ka wushushiin hin qabne ka achi qabaas qabaa hin qabne. Akkana. Sawwaaga kiyyaa waliin dalagannaa biizinasa waliin hojjannaa hujii waliin qabna jedhee baasee mucattii fuudhee itti erge bineensa gandaa. Rooz irratti wanni Amma ammoo wal arrabsinee bilookii wal goone akkas wal goone lubbuu ilma namaa baasanii nama kennanii bilookii wal goone maal wal goone mibbal nagar yellam. Muzammil jala kana yoo jiraatte yoo na dhageeffataa jiraatte mucattiin tun waa taanaan situtti gaafatama obboleessa kiyya sin jaaladha sin kabaja. Tiyya dubbiin adiidha. Ijoolleen harlee arrabsite wanallee faarsite. Kana dubbiin. Yaa. Nama waliin dalagattu, nama waliin hojjetattu, nama keessa isaa beektu ani bilook godhee jira wal arrabsinee hagana naan jedhee akkas godha naan jedhee achi deebisa naan jedhee wanni jedhamu wayitoo hin jiru. Akkana. Silaa bara haadha baate osoo mooqaan kun bakka san geessee bakki fagootti illeedha hayyeesiif daballaa biibii achi nu geesse. Aboo kunoo maallaqa naa dabalaa addeema. Okkee meeqa? Hay namni lubbuu namaa tana baasuudhaaf afaan kana itti waatee achi geesse hin jedhuun isiif daballaa. An jedhee bar. Wanni inni roozaadhaa wajjin walitti addeemee qaaqummaan namtichi maallaqa naa iddee ati bakka san hin jirtu inni jedhuun maal? Maalleen idaamu tokkolleen hin jiru bara. Si maallaqa Hawaalaa wal gaafachuun amala isaaniitis hin jedha barani. Hawaalaa wal gaafachuun. Ana bar dirhama 800 obboleetti hojii irraa baasee 1,500 na gaafatan. Erga akkasuma gaafa fuudhan waasitti hin dubbatan. Erga fuudhanii ka'anii makiinaa wal qixxee ga'ee booda hagana nu gaafate qofa siin jedhan. Yoo feete hawaalaa buusisiifta hawaalaa si buusisiisuudha warri hojiin isaanii jechuudha. Biizinasa ittiin dalagatan miskiintitti. Ilmoo gandaa biizinasa ittiin dalagatan. Biizinanni ittiin dalagatan hin jiru haadha baatee kanaaf akka itti eedafinne ni beekta rabbi jedhe itti waywaannee kanaaf gana gurra eedana. Yookaan ammoo lakki namicha hin beeku namichi akkana naan jedhe yoo jedhe lakkoofsa namicha ka waliin dalagatu.